Ashamaa akkam jirtu daawwattoota koo kun Gaddaa Solutionidha. An Jaaduun jedhama. Viidiyoo har'aatiin immoo naannoo tokko deemtanii yookaan immoo iddoo tokko deemtanii waan haaraa wanta isin hin beekne tokko yoo argitanii akkasumas waa'ee wanta sanaa immoo yoo beekuu barbaaddanii wanta sana suuraa kaasuu qofaanii appilikeeshiniin waa'ee wanta sanaa isinitti himuun qabadhee dhufechuudha. Channel kana subscribe godha akkasumas mallattoo bilbilaatti tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Application kana description box irra link isaa isiniif kaa'een jira. Akkasumas Play Store irra application kana argachuu dandeessu. Search bar isaa irratti dhuftanii search by image jettanii yoo barreessitanii application kana isiniif fidachuudha. Application kana an install godhadheera. Gati kanaaf isinis install godhadha. Sana booddee open edeen banachuudha application kana amma banaa jirachuudha. Sana booddee mallattoo eda'uu gajjallaa jirtu kanatti buutu. Amma filannoo lama asnaa kaa'ee jira. Tokko akkan wanta sana kaameraadhaan footoo kaasuu fi kaameraa bilbila kootii fayyadamee jechuudha. Yookaan immoo gaalarii irraa akkan suuraa gashuufidha kan inni na gaafachaa jiru. Gati kanaa fi gaalarii irraan suuraa gashaaf jechuudha. Sana booddee kunooti gaalarii irraa suuraa galcheefiin jira. Suuraa kana maal akka ta'e anis hin beeku isinis hin beektanii mee appilikeeshinichuma gaafanne jechuudha. Mallattoo searchii iddoo kana jirtutti hin bu'aa. Sana booddee search gochaara waa'ee wanta kanaa informationii barbaadaa jechuudha. Kunooti informationii isaa amma Google irraa nuuf fiduuf jechaara. Kunooti wanti suuraa nuun gashineef suni maal akka ta'e amma nuuf fideetti jira. Soofumareedha kunoo holqa soofumare jechuudha. Suuraan amma nuun gashineef suni kunooti location isaa wajjinidha kan inni nuuf fide jechuudha. Gati kanaaf isinis akkasuma waa'ee wanta hin beekne yookaan immoo wanta beektan tokkos ta'uu danda'a waa'ee wanta sanaa informationii dabalataa argachuu yoo barbaaddanii application kana fayyadamtanii informationii dabalataallee argachuu dandeessu jechuudha. Amma Dr. Alii Birraa namni wallaaleen jiru fakkeenyaaf waa'ee Dr. Alii Birraa waan haaraa yoon baruu barbaade suuraa kanan gashaa fi application kanaa fi sana booddee waa'ee Dr. Alii Birraa naaf fida jechuudha. Bifa kanaan kunooti waa'ee Dr. Alii Birraa Google irraa naaf fideetti jira kun akkuma argitanii kunooti waa'ee Dr. Alii Birraa naaf fideetti jira. Akkasumas sirba haaraa inni dhiyoo kana gadhiises kunoo isas dabalee fideetti jira. Akka kana gootanii waa'ee wanta hin beekne tokko informationii keessatti sassaabachuu dandeessu jechuudha. Qophiin koo har'aa isinitti toleera taanaan chaanaalii koo subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas mallattoo bilbilaattis bu'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma qophii biraa wal agaruutti nagaatti tura.